Isa finfinnee immoo kan keeti. Ani nama teman anak saya sekarang juga. Telepon aku jam sih. Hai itu mobile aku nabi. Mobile lah kasih film bisa malah kasar fas. Nah kan malah kan ini terjadi. Ini cap san. Nah kan nih. Oso nagaya kabdu. Nah kan. Askan. Apa me wani lepas kaya me kursi lepas kaya. Amma kai itu kabadu itu. Malah kan askan. Bila sih mana kan tu pe. Malah mana kan tahu jiran. Anu mah balafit dah. Daawwattoota hordoftoota keenya isaan mana garasii ta'anii televiiziyoona ilaaluu jiranii waan dhaabbitti naan jedhan dukkanarraa tolee siifin bita jeetiin dhufee as mana kana seenee callisee bakkuma kana taa'e. Ani yeroo isiin dhufte waan biraatiin haasawaa kanaaf faana turaa daawwattoota keenya. Dhugaadhaa asila. Nagaa qabda? Akkam jirtu? Akkam nagaa qabdaati? Naguma? Abshaaletti koo fayyaa keetiiti? Baganaaf jiraatte dhugaa siin jedhamiti. Ila dhugaa takkaas irraanfadhee hin beeku jireenyuma koo keessatti. Haati ijoollee moo? Mee dhiisi waa'ee ishee natti hin kaasin. Keessi koo na gubachaa jira laa keessi koo. Na gubataa jira keessi koo. Gubataan jiraan si na keessa jirtu kanaas. Dhugaan siin jedhamiti. Iftuu badee bita jirti daawwattoota keenya. Maal fudhattuu deemti yaalta? Waan beeku. Sagalee koo hin dhageessi fakkaataan hin haasawaa. Ila giiftii koo siin jedhe miti. Ani namuma akka kee abshaaletti gara bal'eetti namuma akka kee takkaa arkeen beekuun siin jedhe foon haadha koo siin jedhe. Ati garuu naa jirtaati. Dhugaan siin jedhe foon haadha koo siin jedhe. Na irraanfattee takkaa. Maalan akkamittiin si irraanfadha? Ati bareedduu koo giiftii koo dhugaan siin jedhama. Nama akka kee arkeen beeku. Amma dhaggeeffadhu birrii dheengadda siif arge si ga'e meeqa sii ta'e? 30,000 duwwaamu. Akkasidha doolaariin biyya kanatti ol ka'e Itoophiyaarraa gadi bu'aa natti fakkaata. 30,000. Isumatti xiqqeessi fayyadame kaa amma waa xixinnoo walitti gurguree siif ergutti giftii koo. Foon haadha koo baay'ee si jaaladha. Ani mee sirraanfadheen beekuun siin jedhee man. Iddoo bashannanaa yoon haadha ijoollee kootti waliin yoon deemes ani sumaan yaadadha. Ishee moo? Dhiisi kaa ishee karaa kanatti walitti dhufne wal fuune miti maalitti na beekte waa'ee koo. Kan ishee dhiisii siin jedhe. Ilaa amma ati barumsa duwwaa xumurii na eeggadhu. Dhugaan siin jedhan. Barumsa kee duwwaa xumurii fireendii immoo fireendii akkati baafattu hin barbaadamu. Fireendiin kee anaadha mootummaa waggaa 90 teenye fireendiin kee ana yaaddoo keedha yaadataa keedha hin beektamitiire. Kanaafuu waan tokko yaadda'inii yuunivarsiitii kee hamma xumurtee naachuraalii kee qabxiisa guddaa fudhattee hammas baasutti anillee yeroo gabaabaa keessa gara biyyaa galuufan jedhaa. Ishee moo? Ishee fuudheetuma naannoo tokkotti gashe ishee kan ishee sin rakkisin. Ishee yoo gara dirree dhawaatti gashe ati immoo gara Adaamaa kanatti gadi si fidaa gara Finfinneetti gadi si fidaa. Finfinnee keessaa siif hin himne malee lafa tokko biteera baran. Foon haadha koon siin jedhe. Foon haadha koon siin jedhe. Dhageesse? Isa Finfinnee immoo kan keeti. Maal taate? Namatti naasuu jira. Meeshaan seete. Namatti naasuu jira. Maal meeshaa bittee mana kana keessa akka fatee kanaa keessa seete. Namatti naasuu jira. Namatti naasuu jirtaani. Ani namaa bitama. Ani namaa bitama nama. Haadha. La ani namaa bitama nama keessa garuu jirtu. Ni tolfadhaa fi jee. Ni tolfata. Haadha.
Ni tolfataan jedhi tolaame. Telefoona keenya cabsin. Ni tolfata. Dhiisi. Yaani ani meeshaa badii kana seera mana keessa bittee keessa asi haasoo jirtu. Nama hiriyaa kiyya wajjin haasoo jira. Hiriyaa kiyya wajjin haasoo jira. Hiriyaa kiyya kam? Telefoona naa kana. Telefoona kee kana? Telefoona naa kana. Dubbisiifin kana maashaallah. Telefoona naa kana. Hedduu bareeda siifin kana. La ati maal haasoo jirtu sila? Elaan waan jiraa iyyuu dhuguma. Iskan. Telefoona iskan. La kan telefoona. Sada. Maal haasoo jirtu? Telefoona kana goote sada. La ati maal haasoo jirtu sila? Namatti haasoo jira siin jenneen. Kami namni ati Namatti fedhee waliin haasoo maaliif? Nama feetee hojii haasoo itaan? Yoona baar baatee jaase. Haasii gaayyee nama feetee hojii. Jechuun yoona baar baatee jaase telefoona kana goote. Wakkanaan godhe telefoona kan kan akkana siyuun godhe. Bilaashii bitee maallaqaan hin biteen. Lakke ani bilaashii mana kana dhufe. Maaliif mana kana taa'u jiran? Meeshaan aseete? Maalaan yeensiin jira, yeensiin jira. Maalaan natti haasoo jiru? Simbaanaas akkana jiru maal haasoo jirtaa jiru? Haa finfinnee dachi bittee jirta? Eenyu bitte finfinnee dachi? Maaloo beekan? Ani hiriyaa kiyyaan sobuu jira. Waan akkanaatiin biti biyya bitadhee yee. Duba waan jechuun waan inni haasa'u osoo hin beekne telefoona akkamitti cabsitee kana nama hiriyaa keetiif haasa'u nama biraatiin haasa'u ani dhamaatu na seete horii na seete. Akkana yoo ta'e horii na seete. Jechuun telefoona jimaa kana godhe. Yaani aseeraa cal jennaan horii na seete. Horii kam? Horii haadarraa. Nama ati sila horii malee ati. Ani nama ati horii dasa. Horii. Siif horiin tokko. Anaaf horiin takka. Maallaqa itti baafnee binnee waan kana. Anaaf godhe anaaf horiin takka. Maallaqa itti baafnee binnee. Yakati naasoo jirta? Hiriyaa kiyyaan haasoo jira. Aboo kijiba dhiisime. Hiriyaa kee kamiin haasoo jirtu? Maal jirtu ati ma? Maaleen edammoo raajii laan dhugaare laan biraan jinni hin beekan irraa boota. Biraan kan itti haasoo jirtan maal? Asii ati chitti isii qallabu jirtaani laan kee ati fi raajuu haasoo itanii harrumaa ta'e naagaltee warraan tura gurra kiyyaan dhageeffate. Dhibbatti harra naagaltee jirti. Biraan kente walanii biraan maal biraan kee waan nyaatan waan dhugan arraa dura guutuun naagaltee jirti. Waan ilaan maanta wajji dara guutuu asirra naaf kaawwatu qabdi. Haatetti namatti qallattisan. Ammaan tana mobaayila kiyya wanni caccabsite kana goote maaliif? Mobaayila kiyya. Jechuun maaltu si galche abbaa barbaade yoo naaseen? Abbaa barbaade yoo. Ani illee raabota abbaa barbaadetti naasoo hin danda'a. Ati kami dandeessa? Ati akkami dandeessa ree? Mana kana keessa hojjetee jira abbaa barbaade dogoro akkami dandeessa? Jechuun hiriyaa ta'e haasisuu dandeessa akka barbaadetti. Laa hiriyaa ta'e. Hin qabu hiriyaan. Hiriyaa keetii miti hiriyaa ta'e akka barbaadetti wajjin haasoo dandeessa. Hiriyaa ta'e haasisuu dandeessa hiriyaa ta'e haasisuu dandeessa. Ana bari hiriyaa kiyyaan dubbisuu jiran. Hiriyaa ta'e dubbisuutti hin jirtu qaalisiisan dubbisuu jirta. Kijiba biraa dhiisimee. Qaalitti maali? Qaalitti deddeemtuu san dubbisuu jirta hiriyaa kee kana haasoo jirtas. Maayoo jirtas. Isii direedhaa yoon galche? Ati karaa adaamaa kana si galchuu hin danda'a. Haa hanganaa direedhaa na galchita isii adaama galchitaa'u. Maashaallah kamee duree mana maqaa isaa biyyumatti na galchime. Kuma sottoma isaa fuutee ergite. Bakkaan fedheen fuudhee erge. Bakka feetee fuutee ergite. Maal si galche? Ana waan na galchin qabu. Eenyu galcha yoo na galchin. Maalumaa si galche ati koo maal na rakkistas? Eenyu galcha. Keessa keessuma teessi. Isaanis keessuma teessi hin jiru. Keessi qiyyamu. Amma maallaqaan hin bitee miqaan? Maallaqaan bitee. Kan wayita kana fuutee mucaa kana fidattee kanaan tumtee caccabsite. Namma teessin ati keessa keessi kiyya madaa yeroo hundaa'u. Yeroo hundaa'u kan inni keessi kiyya madaa. Galatoo. Nagaa ta'een beeku. Natti toleen beeku. Sitti toleen beeku. Dembi kasi tol maal dhagirra maaltu ilaaman kana. Maaliif caccabsitee ni jala? Ilaaman maaltu si haayire? Jechuun yoo ani dogoggoreewu suutuma hanqaanii nan haasa'u sana. Si hojii deemnee si hojii deemnee dadhabnee jiru. Anamma fuudhee buucaa kana mata si gadandiisa. Olloo. Kan nagalakkisuu nan deesse bareedu. Kana isaa dhuftee tukka kan hokkaata kana bakka nagalakkisan. Karaa kana walitti dhufneemi. Miqdaanummaan ati kanaan na dha'uu dandeessu maal? Namni karaa walitti dhufe karaa itti adda ba'a. Jechuun karaa walitti dhufnus. Karatti walitti dhufnus. Karatti walitti dhufnus maatii waliin qabnaa miti. Maatii waliin qabnaa bara. Maatii isii irraa warra dhufaa isin jinaati. Isaa bitti. Isaa fadheetti. Ammarraa jalqabdee Finfinnee fi Maarootti hin galchitee eebbisan Finfinnee miti harree takkaa biyyaa bittee qabda. Kijiba asiin tala namaa mataa baqeessita kijiba kayetiin asiin gurraa barte. Maallaqa dilee ergu jirtu sana mumkin salaafaa fuutee ergu jirtaasa. Salaafaa ta'eetii baas keessaa bahuu hin dandeessu. Maallaqa ishee ergu jirtu sana guutuutti takka lama sadii jettee
waraqaa wajjin akkumaan kaleeroo jinjiraa jinjeessanitti fiddee as keessee raabota mana kana bu'uu ni dandeessa. Guyyaa qabda. Karaa sii gada. Kayyee mobaayila biraan waa'ee mobaayilaa natti dhiisa kun waa'ee mobaayilaa basiitaa ho'iiti. Kan mobaayilatti xiqqaateeti. Waa'ee mobaayilaa basiita. $400 ni bitee. $400 miti. $4,400 miti. Maata kan nannaqqa. Laakiin ilmoo namaa laasi gurra banaan oli. Isin naamsa warra isaanii qaraatu. Kami ilmoo namaa ani hiriyaa kiyyaan akkasitti wajjin asuu jiru. Hiriyaa nati bikinni hin beeku bu'anii gurra kajje tuutaa bitan gurra kajje banaadha. Ilmoo namaa mataan baqeessin asii faradaadha. Faradaan gurra hin baniin. Haa qaraatee sirraa. Ati maal barbaadda silaati? Akka keessatti shaffaadhaadha muddii kutuu barbaadin ilmoo namaa. Ati immoo maal barbaadda silaati? Dhiistee deemte itti baatanii mi? Isin qaraatisii jirattee mi? Maaliif lafa laaqa kan qartee miti yoo taate? Yoo dhiistee asirraa dalagattee sirraa qaraatee biyya nama bikkatti warri isaaniitti dalaganii qaraasuu jiran moo akkam? Nam caaluu dhiisetis. Mama, tadi bakaran ada. Dhageessa. Kai mobaayila keenya naabiti. Mobaayila. Kai itiin mobaayila keenya naabiti. Mobaayila kai siifin bita maallaqa asirra kaayi. Maallaqa alitti fi darbu jirtu san asirra kaayi siifin bitaan. Maallaqa abdiin hin beekuti. Kai itiin. Kai mobaayila keenya naabiti. Naabiti kai. Caccabsitee mi? Caccabsitee akkana gootee mi? Meeshaa kai. Meeshaa qabdi. Kana gootee mi? Kana gootee mi? Kun irraa xiqqaatee bar mobaayila. Ati mobaayila barbaadee. Hayya naabiti kai. Kai naabiti. Naabiti. Mobaayila. Kata fotos. Ati waan bilbila tibootu bita. Abbaan ilmaan ilmaan guddii bata dhageenyaniiti. Haati asitti deemtee ilmoo namaatii qaba. Anumaa balaa fidhale. Ati ban nama lamaa miree isaati. Anumaa balaa fidhale. Asuma balaa fidhale. Nama lamatti hiree taphatu jirta. Kana seen akka jirte kana wayii dhabneetti ilmoo namaatti qaraatii dhoorku jirta. Ilmoo namaati taatu hireessi taphatu jirta. Ilmoo namaa abbaa barsiifee jira maqaa sumuuni salaafaa furteetti ergin ilmoo namaa karaa baratti biraatti dhiisa. Hojii ba'an maarroo hin dachee hidhate haala biyyaa bichee hin qabdu. Dachee bittes garee. Maan hin dhiifne qabadhu ayyee bitaa kana manarra. Kottu bira. Kottu biyya jaalalaa qabee jira kottu. Kottu biyya jaalalaatti jira kottu. Bakka Nah, kottu maajii jira. Abba. Babbai bayyana, babbai bayyana. Daga sama. Hai fi bilbila kiyya naafiti. Adillaan kai maallaqa fi karaa muddee keessa. Kai naafiti, kai naafiti. Kai naafiti. Siraafa balaa kai maallaqa namaa. Kai naafiti. Waan si buutaa'u. Waan si dhufu ta'u. Wanta kan sin dhufan. Kai naafiti. Wanta kan sin dhufan. Maallaqa deebisitee maallaqa deebisitee. Tutor saya sertiga. Baru kamar facial ke kalau ibu kota mesti, baru berapa? Malah kami dia ni telefon si bim bita, telefon mamnu orang pun. Malah kana kanate. Nak kanate. Kami sih le, Natti kanate malah ka. Telefon kanate. Telefon aku ya fute kani namatti naso juru fute ya cabete. Hah? Malah kaya telefon kanate le nasi mak tu dendis. Kamu kok tuh malah kan telepon kaya nakan. Mana kanate na bapak sini. Ya waktu tahu itu kayaknya. Kemarin balas dari telepon kaya gitu gue telah selala telepon kaya gitu sih. Saya asin demi sinjera. Asde mati jawab mesti waktu ni jawab. Hayya kok tuh nakan malah kan demi sinjera. Borgana mani bitar malah nakan. Borgana mah jammal selala mana kau citi. Amma dia betul betul cundis. Lalu jadi nakan orang sini dola. Entalti singkarati pe katalisin asi yaman itu wajib aja sinjan. Yaman biya yaman tu jana di sini mah. An si opse dadhabe. Yeroo takka uffata jirta. Yeroo takka rifeensa kee jirta. Halkan dubbi, guyyaa dubbi, ganama dubbi. An amal kanaa sirraa dadhabeeti jira. Amma ka'iiti qabadhuuti. Maal kanaas kan. Atilleen qabadhuuti kan maallaqa itti sanfiti. Takkii musaadha. Mukti gama. Anu mukti kita karkin beong. Nah kan kai malah kan nis je. Angka itu karena sering jajab san.
Maallaqa argisiisan fiitiin irra caccabsee. Keetiin arge kiyyaan Anu arge. feetiin cabsee telefoonaree. Maaltu si galche maallaqa arge kukeessa. Haa ta'u maaltu si galchee? Abbaan barbaade ergeetiin abbaa barbaade dhiisa. Telefoon bakka cabsee affiyaan baranii bitaan baranii dhiisimaa sana gara. Maallaqa yoon qabaadhe warra Oromiyaa jiru guututti ni ergaaf namummaan beeku guututti. Ati Alaamuddin ibsate. Alaamuddin maali? Warra Oromiyaa jiru guutuu ni erga baate. Alaamuddin maali? Jireenya mataa keessattuu gadhabdee jirti. Alaamuddin tortora sanii kana walitti bitin ka. Nama Alaamuddin irraa oliidani. Zaman ammaa abbummaa faarsiiti. Garuutu ilmoo namaa dhiisi. Amma warra naa kan si jee kai. Kan nuu jeebar maaliif? Kanaan sirra cabsamoo. Sirratti hin cabsan. Naa kan kai. Naa kan sirra. Kai. Kai. Kan nuu jeebar. Kanarra cabsuu fayyadati. Yooma kanatti humna baafte garooti. Kanarra cabsuu fayyadati. Jechuun yooma kana humna baafte. Laa humnaa miti. Ati kan mana kana keessa teessee na arrabsita. Akkamitti nama jedhamta? Nama agarsiisa. Nama agarsiisa qofa kaa'u. Sirraa xiqqaata kasii malee mee bakka itti maali cabsitee jeera gaafa. Sababa maaliiti ka telefoona ta'e cabse? Sababa maali mana kana keessa dalagu jirta ati sobiin? Akkamiin ibsoobu? Ibsoobu jirta malee ati. Nallee soobutti hin jirtu. Ammoo ibsoobu jirta. Akkam soobu? Akkana gamanaa biqilabdee jituu rarraatee fuudhee amtaati. Ati ammoo imaana dhaba jirta malee. Moonni manni sirraa irra ta'e jiru. Namni hoggaate gabbaate illee hoggaate deebite illee namni yaa'ii gol jiru illee jiru. Sitti fakkaatti. Waswaasa si jira. Shayxaan biraan ariiti. Rakkaata akka salaati. Karaa jirtu iblaayi. Karaa seelaa badee jira. Karaa irra deebi. Ammoo si mo'ana sun. Karaa seelaa badee nama irraa illee bachiisin. Namni karaa jalaa badee si mo'ana. Karaa illee si jalaa badee jira namallee karaa bachiisu jirtu. Amma naa kana akkanitti mun akkanitti mun akkanitti mun akkanitti. Inni hin qabu inni irraa qaqqabiiti wanni hin kannu. Maal wanni si bitu san? Naa kan maallaqa ni bitadha deemee. Osoo nagahee qabdu naa kan. Siif hin kannu hin kan maallaqa argite kalee argite. Ijoollee teessee taa'uu feetaame. Ijoollee teessee akkam barbaadetti bareechee. Ayyee naas kan. Hin kan. Naas kan. Aboo mee wanni lafa kaayee kursii lafa kaayee gattaa basiidha. Gadhiisa. Ati immoo kanatti cabsattee kana nama sodaachisa. Akkana fuudheeti mataa kana gaggassee kaa. Anamoo. Ani waan kana kana sodaadha. Waan kana kana faa waan ati haasoitu kana faa onneen balbalche malee waan kana kana kaawwatu hin dhagu. Dhagaadhaati. Dhagaadhee maal isa fakkaata? Amma naan kennitu. Hin kenne. Jettee inni maa nyaate? Bahini nyaate fittee kutubtee. Kena bilbila mana kana keessa ta'e loon jettu qofa irraa laan ta'ee yoo mana kana baatee loon jette qofa. Akkan deemu teessatti ganaa namni si barbaadu hundi mana dhufee miilaan. Ati yoo callistee ijoollee teessee taa'attee hoo. Kan callisan mana jahaati taa'u jira. Eessaan dhabu jira. Akkuma haati immoo akka waan inni haasa'u waan inni dhiisu maaltu si gee? Yoon barbaade ni haasa'u yoon barbaade ni dhiisa maaltu si gee? Ayimma atirra mijiyyoo sanii nurra qocoo jira. Maaliif warri barsiifatu jiraami? Maa asii fara jaadamti yoo qaraatee hofta. Laa miyyoon baratu jirti. Baratu jirtiimi? Si gacha kijiba. Haa dalagattee bikkanii dalee qaraatiidhaan bikka barbaade. Ati maaltu? Shafaata gaddeebisuu maa beekaa? Kalaas amma dhuga jala mureetiin sitti hima. Namaan waliin haasa'u jiru jaalalleetiija. Garuu ati ammoo hin hinaafuu atummaa naan hin jenne. Hin hinaafuu osoo dhalaa barbaadde fuutee hoo hin hinaafuu jettee mun jenne. Dhalaa barbaadde safara daan fadhu. La siitu hin hinaafu naan jeetiin anfirraa isii. Yaani mana kana keessi. Isii waliin haasa'uu jalqabe. Kanaafuu amma telefoona kiyya ka cabsite. Hayna maala kana. Yaani mana maani ni naafu sa barbaadde fuudhii sin jee. Haa ni naate daa. Yaani ati jechuun sila mana maan dhagayse. Akkam? Mana maan dhagayse sitti haasa'aa. Ni naafu. Na fakkaatee. Yeroo meeqa siin fuusee na jecha oltati. Ammoo akka siin jenne bismillaahidha. Awusoon maal ta'uuti siin fuusee sin jenne. Ni kaadde jechuudha. Hin kaadudha. Waan hin jeen kaadu waan hin jiillaa kenna irra kaa'u hin jenne. Usoon akkam ta'uuti siin fuusee sin jenne. Maal dhabde mana kana keessa? Waan hin dhabini jira. Waan hin dhabini jira. Sanatuma bee waan hin dhabin san barbaade malee hangara kiyyatti walitti akkasirraa irratti hin jirtu. Gama keetiin. Gama keetiin. Waliif gallaa. Maal walii galla? Waliif galla. Ilma namaa qaraatu yoo dhiiste waliif galla. Takka ta'ee deddeemtu fuudha. Deddeemtu barbaadadha. Takka ta'eeti. Ilaa deddeemtu miti. Amma waan tokkorra walii galla. Ati ma dogoggortee jirta. Akkam dogoggora? Dogoggora guddaa hagam immi sararmi tokko dogoggortee jirta. Waan taateef maallaqa laal telefoona kiyya akkana goote kana. Maallaqa naa kanneeti.
Keetiin bitadhee dhufe. Gara telefoon Annamumaan tokko haasofsiiseen qabu maa. akkanuma An piraankiidhaan sirra dalageetti laata. Laal kunoo kaameeraa. Ani piraankii sirra dalage. Waan kana $400 saafii binneemi. Hayitii naa kan maallaqa si cabse. Piraankii akka dalagte. Ani piraankii sirra dalage. Tajibni haraa miti maaliif hojjetta? Sa'aata guutuu hangana dhaabbadhu dukaana wal naa dhaggeessitu sitti himeen turre reefu taphamnaan jenne. Sanii maaliif asxaa ajii eegdeme hangaan sa'aata kamar kana seenaa su gubbaa dhaabbadhu dhageessaati. Tajibni kasi. Wallahi inni arka. Akka taateessa. Sirriitti si arkan. Gisi akkamiin seenee eenyu wajjin seenee gisi akkamiin beekumsaa agartee. Sirriitti si arkan. Maaliif duba caljettee. Seenteeti na gubbaa dhaabbattee muka kana bijattee deebi. Hoggaan muka bitaa dhagartee maaliif telefoona kan jabeeffatirre maaliif gattee dhuftee maaliif maal jaallatu. Hin jabeeffatanii telefoona nam tokkotti bilbiluutu jiru ani kottiin qabeeyyaatu maal haasawuun waan takka jekaa hin jira jimbiloo maal haasawuu jiru. Jimbiloo namni maraata hin taa'aa. Wallahi waan takkatti bilbiluutu hin jiru. Yaani ati man Khalas. Si maraachuu fedheeti. Telefoona qofa na malaqa naa kan takkaawu kan biti. Kanuma akkana. Kanuma akkana. Kanuma akkana. Kan dhugaan sitti himan. An dhugaan sitti himan. Allah an piraankii sirriitti hojjedhe. Wanni telefoona hojii cabsuudhaan si geemaa. Maali biraan kun maali siidhaan biraan kina roggaa. Hinaaffaa dhagaa hinaaffaa. Yaani jechuun maali biraan kina roggaa. Jechuun ati hibar hin hinaafuu sumaa jechaa walaa miti. Laa jechuun isin pero hinaafuu isin jeen. Fulaa jirre Daawwattoota hordoftoota akka isiin moobaayila kiyya naa bittu narraa taasisa. Naa biti kan ijaaza. Yaani daawwattoota. Naa biti amma laala amma naa biti. Dhagaye. Amma waan isaa naa zame. Dhagaye. Yalla. Amma laa dhageeffadhu. Naa bisi jidduu waan takka jirtu nagaa jidduu jiraa miti. Nagaa maatii nagayaati maatii jaalalaati. Maatii jaalalaati. Anammoo an piraankii sirriitti dalageeti. Caccabsitee mi? Eega caccabsitee fuun habiti. Eega caccabsitee fuun habiti. Eega amma piraankii siin jaa kaameraa si garsiisee mi? Eega caccabsitee fuun habiti qayi. Hin bittu? Waraayillee bitu wala telefoonillee mana kana keessatti illee deemuu bitu. Niira lama yoo qabdu biraa akkuma talaafaa fuutee. Siin banaa naa biti qayi. Daawwattoota hordoftoota keenyaas dhagaa. Anaatu badii qabu moo isaa badii qaba? Jiru murteessuu hin dandeessaa. Ja'aata kan galan isa gubbaa dhaabbadhu na arkutti hin jiru dhaabbatta haayatee haasa'u jira. Dubbiin tun maal arraa qofaa miti deddeebitee jirti. Arra immoo ziyaadaa gootee zayyattee jirti. Telefoonni gara mana kana keessatti bitamuu hin qabu. Daawwattoota hordoftoota kana hanyaa bituu gaatu kana hin qaamatu tokkollee. Masalan ana akkanatti dhiiraan haasa'u jiru obsante. Ati telefoona kana cabsitu bara. An dhiiraa bara. An dhiiraa. An dhiiraa. Dhiiraa fi dhala wanni jaabu hin jiru. Namni tokko egaa bultii waliin jaarrate naamusaatiin mana kee hajji taa'uu qabu. Asii bichi deemee ilmoo namaatis hireetti taphatee anatti illee taphachuu qabdu naamusaa teessee ilmaan kan guddifachuu qabdu. Amma naaf bittamoo naaf bitta. Biraankii nagaa dhaabne. Naaf bittamoo. Biraankii sinfadhu ammaa buutu. Naaf bittamoo naaf bitta. Biraankii mana kana keessa dhaabbachuu qabdu. Waan garaa kan keessa yeroo haasawitee biraanki. Haasawitee biraanki. Maafish maawwachiinsi bal'atti biraankiin sumaafuu dhuftee nama biraatii miti. Kaisee yaada ibsachuu jirtaa barate. Ani arraa booda biraankii sii fi kaameeraa kanallee walumaa kuchiisuun beekan. Abbaan mana yaadjee siraa kabajee jiraatu. Hordoftoota keenya akka isin jettee dhageessanii jirtanii. $400 bitadhaan jalaa jecha. Sagantaan inni oofu jirtaa hojii. Sagantaan yoo duraan irra jiraatte fiigirra. Daawwattoota hordoftoota keenya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.